Maal namatti aanarraa dhugan ka aanarraa nama kudha aanaalee kudha tokko. Faadheessitan fakkeenyaaf gatii xaafii faanatti garaagarummaa Finfinnee irraa dur qaburra. Garaagarummaan nuti Finfinnee fi as gidduu jiru kumtaala irratti asitti Finfinnee irratti dhiyeessii nuti dhiyeessinu 2008 yeroo ta'u Finfinnee irratti naannoo 3,000ti. Ani garaagarummaa qarshii 250 hanga 300 garaagarummaa qaba. Kanaaf garaagarummaa baay'ee. Gatiin qonnaan bulaan keenya asitti ittiin gurguraa jiru gatii machitti gurguraa jiru waan ta'eef baay'ee gatii gadi aanaadhaan magaalaa kana keessatti gurguramaa jira. Kanaaf isa agarsiisuu danda'a. Inni tokko inni lammataa ammoo exhibitionii fi baazaarii kana wajjin wal qabatee gabaa Finfinnee kanas tasgabbeessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Jiraatan magaalaa Finfinnee baay'ee fayyadama. Baay'ee waan bu'aa qabudha. Iddoo biraarra gatiin isaas baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef qulqullina kan qabu waan ta'eef kallattiidhaan oomishtoota kan dhufu waan ta'eef baay'ee meeshaa qulqullina qabudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee kan nama gammachiisu. Yuuleen Illuumii Adaamaa kan dhiyeessu waldaa bu'uuraa 103 qaba. Isarraa oomisha adda addaa sadarkaa tokkoffaadhaan xaafii akkasumas ammoo oomisha akka boloqqee adii iseeksii galchuudhaan biyya alaa erguudhaan qamadii daakuu warshaa daakuu qabna waan ta'eef isaan ammoo warshaa daabboo qabna waan ta'eef kallattii kanaan fayyadamtoota adda addaa haala gabaa tasgabbeessuu danda'uun kan dhiyeessaa jiru ta'uu isaati. Buna jiidhaa uumina, buna dhiqamaa, ispeeshaalii buna qophaa'aa uumina. Waan kana qabannee amma dhufne. Kanaan dura bunni keenya maqaa isaatu dhokatee ture. Eenyummaan keenyallee dhokatee ture. Guddaa waan dhiyeessinuu fi oomishi keenya immoo dhokatee hagammaa yoo as keessa biyya keessatti jedhamu Gujii jedhama. Yoo immoo alatti ba'u Sidaamoon baay'isa jira. Hagammaallee miidhaasanti jira. Beekamtii guddoon nu fayyada. Akka warra kaanii harkaan miti aaraanis hin ba'u dammi kun ofii isaaniitti maaskii qabu waan barbaachisu hundumaa fudhatanii gaafa qotee bulaan damman baafadha jedhu ofii isaaniitti ogeessa yuuneeniitu dhaqee baasa. Maarree isinis kotta waan barbaadan dhandhamaa bashannanaa oomisha keenyas bitadha kottaa daawwadha. Mixii wal qabattee laga ceeti gamtoominni furtuu rakkooti. Eejansii babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa. Gabaa Finfinnee keessatti qotee bulaan keenya gahee mataa isaa taphachuu akka danda'uu fi gabaa Finfinnee kana keessatti immoo gara fuulduraattis itti fufiinsaan akka dhiyeessuu danda'u isa taasisa jechuudha. Kanaaf immoo kan yaadaa jiru giddugala gabaa waldaalee fi yuuneenonni Oromiyaa keessa jiran hundumti isaanii waggaa guutuu magaalaa kana keessatti oomisha isaanii dhiyeeffachuu danda'an yaadaa jirra. Inni biraa yoo xiqqaate exhibishinoota kana ji'a sadiitti yookiin baatii ja'aatti yeroo tokko geggeessuudhaaf Finfinnee keessatti fi qotee bulaa Finfinnee fi qotee bulaa Oromoo fi uummata magaalaa Finfinnee kana jiran wal barsiisanii eenyu akka oomisha isaanii oomishee fi fidaa jiru gabaa Finfinnee keessatti akka wal baran taasisaa jechuudha.